Akkam jirtu daawwattoota Oromaan barnoota ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Bilbilli keessa waan eega isin bilbila kana bitattanii yuutuubii, googila, kiroomii, intarneeta irratti sarchi gootanii barbaadaa turtan, viidiyoo isin daawwataa turtan, akkasumallee suuraa isin googila irraa hanga har'atti gadi buusaa turtan. Keessafuu kan inumaa otoo suuraa akka amata sanii googila irraa gadi buuse san osoon deebi'ee argadhe jettanii kan hawwitan guutuu jechuudha. Bilbilli keessan bakka tokkotti koontirool godhee qabatee taa'anii jira. Kana quba qabdanii isin wanti bilbila keessan goggosu yookaan bilbila keessan hallagu akkasumallee bilbilli keessan owwee isin harkatti hafuuf jechuudha. Sababa guddaa kan ta'u tokko kana jechuudha kan dafee bilbilli keessan guutuuf. Lammaffaa irratti bilbilli keessan akka tasaa ta'ee hin ta'ini osoo tahee isin harkaa badee namni bilbila beeku tokko lafaa fuudhee bilbila keessan keessa seenu ta'e jechuudha. Waan isin hanga har'aa daawwataa turtan guutummaan guututti gadi baasa jechuudha. Dabalataan hiriyyummaan keessanuu yookaan haadha abbaan keessan bilbila keessan isinirraa fuudhee jechuudha. Namoonni bilbila keessa beekan yoo keessa seenanii iddoo nama isinitti argisiisu kana ilaalan jechuudha. Waan isin eefa bilbila kana bittanii harkatti qabattanii hanga har'aa guutuu daawwataa turtan jechuudha. Bilbila kana keessa kallattiin baasanii isinitti argisiisu jechuudha guyyaa waliin. Kanaafuu akkamitti kan argatuu dandeenya? Akkamitti ofirrallee keessaa bakka tokkotti dileet godhuu dandeenya ka jedhu bal'inaan isin argisiisa jechuudha. Kun waan namni hundinuu beekuu qabu jechuudha. Sirriitti na hordofaa jechuudha. Aappii tokko malee seetingii bilbila keessanii duwwaa fayyadamtanii ifirraa dileet godhuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyya baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godha. Maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo like, share, commentii godhuu hin dagatina. Kana sirreeffatuuf jalqaba irratti seetingii bilbila keenyaa keessa seena jechuudha. Daawwattoota kiyya seetingiin isa kana irratti cuqaasnee keessa seena salphumatti ol harkistu jechuudha. Bilbila keessan ol harkistanii asirratti iddoo Goglee jedhu tana irratti ni cuqaasan. Bilbilli hundinuu seetingiin tokko miti kan Goglee asirraa hin arganne gubbaa kana irratti jechuudha. Daawwattoota kiyya iddoo sarchii kana irratti Goglee jettanii ni barreessitu jechuudha. Asirratti sarchii ni goosiftu sana booda Gogleen isiniif baa jechuudha. Kanuma seetingii kana keessa hin jirrellee jechuudha. Kanaafuu kiyya amma keessa jira irratti hin cuqaasu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Iimeela bilbila keessanii hundaa tokkoon isaa jechuudha. Asirratti cuqaastanii cheek godhuu qabdan jechuudha. Maaliif iimeelaan kan Goglee irratti waa daawwattan intarneeta irra waa daawwattan waan ta'eef jechuudha. Iimeela keessan tokkoon isaa cheek gootan jechuudha. Haala kanaan iimeela barbaadan eega gubbarratti deebifattanii jechuudha. Suuta jettanii ol harkistu jechuudha. Haala kanaan asirratti gadi buutanii jechuudha. Daawwattoota kiyyaa setting for Google Maps ka jedhu irratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Dhuma irratti gadi buutanii search assistant and voice jettu ni argattu jechuudha. Kun asirratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sirriitti steppii kana hordofaa daawwattoota kiyya. Wanti kun waan laafee miti jechuudha. Rakkoo addaa keessa isin galchuu danda'a. Maaliif namni waa baay'ee daawwataa, barnoota adda addaa daawwataa, wantoota siyaasaa adda addaatiin wal qabatu daawwataa. Keessafuu ijoolleen biyya namaa jiran yeroo gara biyyaa galtan jechuudha. Bilbila keessan haala kanaan cheekii godhadhaa jechuudha. Rakkoo guddaa isinirraan ga'uu danda'a. Maaliif namoonni keessafuu namoonni waa'ee siyaasaatiin wal qabatu hordofu jechuudha. Waan kana sirriitti isin fayyada jedheetii yaada jechuudha. Namoota hundaa'u ni fayyada. Ammoo garuu namoota siyaasaa keessafuu ijoollee biyya namaa jiran baay'ee fayyada ni miidhalle waan ta'eef jechuudha. Yeroo gara biyyaa deebi'an kanaaf sirriitti ofirraa adda baafatuu qabdanii jechuudha. Haala kanaan bakka feetanii iyyuu jiraadhaa isin fayyada barnoonni kun jechuudha. Daawwattoota kiyya haala kanaan eega isinii dhufe jechuudha. Fuula kanarratti kan argitan kuni waa baay'eetu asirra jira. Har'a immoo seetingima tokkoon isin argisiisa jechuudha. Kan itti aanu immoo viidiyoo biraa keessatti bal'inaan isiniif dhiyeessa jechuudha. Daawwattoota kiyya asirratti privacy and safety ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Irratti kilik gootu. Sana booda daawwattoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Asirratti gaa bakki guddoon isinitti xiyyeeffatuu qabdan asii waan ajaa'ibaa yoo argitan anumatu waan kana sarchii godhe laalee jettee kan yaaddu yookaan kan uf duuba deebite uf yaadattu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa waggaa meeqa dura jechuudhaati sarchi gootee yookaan Goglee irraa gadi buuste jechuudha. Kan namallee haa ta'u kan waan fedhe haa ta'u jechuudha. Akkeessa argatta jechuudha. Daawwattoota kiyya dileet gootee barati. Fakkeenyaaf sarchi intarneetuma irra daawwattee bira kutte haala kanaan eega dhufe sarchi history ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Asirratti ni cuqaastu. Sarchi history jechuun fakkeenyaaf wanta ati sarchi goote kuusa jechuudha. History bakka wanti ati sarchi goote kamiyyuu itti siif kuufamu jechuudha. Boodan daawwattoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Asirra gaa fuula kanarra waan
ajaa'ibaatu jira daawwattoota kiyya. Mee viidiyoon tokkolleen hin ga'u viidiyoo birallee qabadheetiin isinii dhufa jechuudha. Maaliif akkaataa itti firraa cufanii fi akkaataa amma boodallee isin seef isiniif hin taane hundaa'u jechuudha. Viidiyoon amma saawwaan nageessu natti hin fakkaanne yoo nageesse gaggabaabseen isinitti argisiisa. Yoo naga'uu baatte viidiyoo paartituun isinii fida. Tole daawwattoota kiyya haala kanaan eega fuula kana qabatanii dhuftanii jechuudha. Amma fuula kanarratti wanti isin argitan kun daawwattoota kiyya waan har'aatii miti beekadhaa laal waan ol harkiftanii dhumuu miti. Bilbila kana waggaa shan yoo harka keessanitti qabattan wanti waggaa shan isin sarchii gootan iimeela kanaan sarchii gootan jechuudha. Guutuun as keessa jira jechuudha waan isin dhibu daawwattoota kiyya kun egaa baay'ee balaa guddaadha jechuudha. Yoo viidiyoo daawwattanillee viidiyoon keessan liinkiin isaa asuma ta'a viidiyoo irratti yeroo cuqaase namni kallattii maan bakka viidiyoo sanatti irraa daawwattee dhaqee ilaalaa jechuudha. Akkasumallee suuraa isin as keessatti sarchii gootan kun hundi haala isin argitan kanaan laal argitanii amma laa kun hundaan fakkeenyaaf waan barnootatti waan wal qabatu Goglee irratti yeroo hedduu jechuudha sarchii tokko waan godhuuf haala kanaan naa dhufa jechuudha. Amma suuraan kun jechuudha suuraa bara 2002 falaal suuraa bara 2001 fa jechuudha waan isin ajaa'ibu daawwattoota kiyya waan ol harkisnee dhumuu miti gaanii isinuma argisiisuuf malee kun waan ol harkisnee dhumuu miti. Mee amma fakkeenyaaf raayyaa abbaa mancaa kana har'aa miti kan sarchii godhe jechuudha bara 2021 jechuudha haala isin argitan kanaan jechuudha. Amma waan irratti cuqaase fakkeenyaaf suuraadha amma kullaal haala isin argitan kanaan amma asirratti suuraadha fakkeenyaaf ani suuraa kana irratti cuqaasaa sana boodan kun amma argitanii Goglee irratti iddoo nan suuraa kana irratti daawwadde ufumaan dhaqee nageessa jechuudha laal argitanii amma kun asirratti daawwadde jechuudha suuraa kana waan isin ajaa'ibu liinkii kanarra dhufee daawwadde jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha ilaaluu danda'a jechuudha namni waan barbaada waan isin hangarraa daawwata yoo viidiyoo ta'ellee haaluma kana yeroo namni irra cuqaase kallattiin dhaqee banaaf mee viidiyoo kana daawwattanii eega xumurtanii bilbila keessan irratti wanni kun hin argama moo hin argamu komantii jalatti deebisa yoo argamellee argamuu baatellee komantii jalatti deebisa garuu bilbila namaa kan iimeelli irra jiru bilbiluma ati banattee itti fayyadamaa jirtu kamiyyuu kan iimeelli irra jiru kan ati daataa itti fayyadamtu kun tasuma keessaa hin dhabamu beekadha. Maaliif kun siistama Goglee asirra kaa'e ofirraa cufuu ni dandeessa moo mirga sii kennee jira akkamitti akka ofirraa cufanillee isin argisiisa. Haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyya amma isa kana gaa waan ol harkifnee dhumuu miti akkamitti ofirraa haquu dandeenya ka jedhu taa deemnu gabaabsine jechuudha yeroo keenyatti fayyadamuuf isinirraan gabaabsa akka isinitti hin dheeranne. Viidiyoo amma viidiyoo fi suuraa asirra jiru kana hundaa'u bakka tokkotti ofirraa dileet godhuu ni dandeessan jechuudha. Akkamitti akka itti dileet godhan immoo maal gootanii kana hundaa'u bakka tokkotti ofirraa dileet godhuuf maal gootanii of duuba ol deebitanii jechuudha daawwattoota kiyya mataa kana gubbatti mallattoo dileetii ni argattu jechuudha asirratti ni cuqaastu qastiitu bira jira sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha daawwattoota kiyya asirratti dileetuu deenuun jedha kan har'aa qofa dileet godhuuf kun waan har'a Goglee irratti sarchi gootanii ilaaltanii haquuf jechuudha kun fakkeenyaaf isa lammaffaa kanarratti illee jechuudha daawwattoota kiyya dileet custom read ka jedhu kana jechuudha fakkeenyaaf kunillee kanneen fakkeenyaaf eeyyamtanii kan barbaadan hattanii kan barbaadan dhiisuudha jechuudha waan biraati miti kunillee daawwattoota kiyya kan barbaadan eeyyama itti kennitanii dhiistanii kan hin barbaanne immoo dileet godhuufi jechuudha tokkoon isaa keessa deemtanii akkasitti kan barbaadan keessa haquufi jechuudha asirratti gadi buutanii jechuudha dileet all time ka jedhu kana ni argattu guutuu isaa bakka tokkotti ofirraa dileet godhuuf jechuudha asirra ni cuqaastu akkasumallee out dileet ka jedhu kuni fakkeenyaaf amma asirratti yoon cuqaase jechuudha daawwattoota kiyya kuni amma baatii naa dhufa jechuudha kan baatii 18 jechuudha haala isin argitan kanaan jechuudha kun kan baatii 18 yoo kana guutumattuu dileet godhuu baadde asirratti gadi buutanii jechuudha don't out delete active ka jedhu kanarratti ni cuqaasu dileet godhuufi miti amma kun jechuudha kana ofirraa haquufi akkasumallee fakkeenyaaf baatii 18 olillee yoo laaluu barbaadan qastiin as jirti qastii kanarra ni cuqaastu jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa kan baatii 3 baatii 18 akkasumallee baatii 36tu jira jechuudha isin kan barbaadan irra ni kaattu jechuudha amma guutuu isaa haquu waan barbaadeef jechuudha of duuban deebi'a asirratti deebitanii jechuudha dileet iddoo jedhu iddoo maree furratti deebitu jechuudha san isinuman argisiise waan ta'eef isin kan barbaadan akka barbaadanitti ofirraa haquu dandeessanii haala kana yeroo isinii dhufe dileet all time ta jettu ni argattu guutuutti haquun fedhaa jettanii irratti cuqaastu sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya amma asirratti jechuudha daawwattoota kiyya wantoota isin haquu dandeessan kamiyyuu fiti asirratti isiniif kaahaa jechuudha protect selected kan image search ka jedhuu fi search kan jedhu ni argatan fakkeenyaaf suuraa sarchii gootanii barbaadanii gadi buufattanillee haa ta'u sarchi ma gootanii yoo isinii ta'uu baattillee isin biraa deemtanillee Goglee keessan save godhaa jechuudha akkasumallee kan isin bilbila keessan keessatti gadi buufattanii deebitanii bilbila keessan keessaa delete gootanillee Goglee keessan sarchi godhaa jechuudha isa sanillee kunoo image search ka jedhu irratti raayitii fuuldura jirti sanduuqa kana keessatti raayitii
raayitii gootu isa gubballee raayitii gootu walumaa galatti waan sarchi gootan guutumaayyuu jechuudha kan gadi buustanis kan gadi hin buusinis saanduqa sadee fuuldura jiru kan haala kanaan isiniifidha irratti raayitii gootu jechuudha sana boodan neekistii jettaniini gara fuulduraa deemtu jechuudha daawwattoota kiyya sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha daawwattoota kiyya confirm your would like to delete the following active nuun jedhaa jechuudha daawwattoota kiyya kanaafu jechuudha wantoota hanga har'aa asirratti jechuudha jaalala keenyan haa ta'u jaalala keenya maleetti haa ta'u jechuudha asirratti confirm ta'anii turan jechuudha yookaan forward ofirratti goonee jiru jechuudha daawwattoota kiyya hunduma isaa'u gara dileetii akka deemnee dileet goonu nu gaafata jechuudha kanaaf amma haala kana yeroo inni isin dhufee jala kanatti gadi buutan jechuudha daawwattoota kiyya jala kana gadi buutanii jechuudha asirratti dileet iddoo jedhu ni argattu dileet gootu jechuudha kunoo dileetiin as jirti dileet irra nan cuqaasaa jechuudha daawwattoota kiyya sana boodan haala kana barbaade jechuudha gara fuulduraa na ofa kun sana boodan haala kanaan jechuudha asirratti deletion complete naan jedhee jira jechuudha amma guutummaan guututu akka dileetii ta'e jechuudha natti argisiisaa jira jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan eega xumurtanii jala kanatti illee filannoo adda addaa sadii isiniif kenna jechuudha daawwattoota kiyya see your location history nuun jedha jechuudha fakkeenyaaf iddoo lokeeshina keessanii history lokeeshinii keessanitti kuufamuu fi akkasumallee see your chrome history nuun jedha fakkeenyaaf kunillee kuusaa kiroomiiti bakka wanti isin kiroomii irratti hangarraa daawwattaniif wanta tokko tokko sarchi gootan jechuudha keessatti isiniif kuufamu daataan bilbila keessanii kan isin kiroomii irraan itti fayyadamtan asitti isiniif kuufamu jechuudha akkasumallee see other active kan jedhu kunillee jechuudha wantoota adda addaa jechuudha kan isin irratti active ta'e jechuudha kanaafu isin kan barbaadan irra ni cuqaasu fakkeenyaaf amma location ka jedhu kanarra yoon cuqaase jechuudha kuusaa lokeeshina kiyyaa jechuudha kallattimaan itti nageesse jechuudha gara maappii nageesse kunoo amma kiyya cufaa waan jiruuf natti hin argisiisu jechuudha cufa jira kiyya amma already cufamee jira jechuudha maaliif ani ofirraan cufee jira argitanii diimaa kana irra jira haala kanaan ofirraa cufeetiin jira jechuudha daawwattoota kiyya uf duuban deebi'aa fakkeenyaaf osoo cufaa jiraatu baate bakka nan deeme hundaa'uu jechuudha kallattiin lafa naa kaaya kiyya amma cufaadha jechuudha security waan ta'eef baneellee isin argisiisuu hin barbaanne jechuudha daawwattoota kiyya asirratti gadi buutanii jechuudha see your chrome story ka jedhullee irra cuqaastanii jechuudha kiroomii keessan story kiroomii keessanii jechuudha wanta kiroomii keessan keessatti walitti qabamee jiru story jechuudha salphatti argatuu ni dandeessu jechuudha ankiyya kunoo amma asirratti maal naan jedha jechuudha no activity naan jedha jechuudha argitanii miti kiyya moonni takka keessa hin jiru jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha ifirraa ilaaltanii sirreeffatuu dandeessan jechuudha bilbila keessan bifa salphaa ta'een jechuudha daawwattoota kiyya osoo nama tokko hin gaafatin haala kanaan ofirraa jijjiirrattanii jechuudha namni tokko incitii keessan baasuu hin danda'u jechuudha amma kunoo iddoo reefuun tana jala kanatti akkanatti jechuudha wanni hundi as jala guutte suni tokkollee hin jirtu jechuudha haala isin argitan kanaan jechuudha daawwattoota kiyya amma duwwaatti deebiseetiin jira jechuudha kunoo no activity naan jedhee jira waan ta'eef jechuudha guutuun guututti ofirraa balleesseetiin jira haala kanaan ifirraa balleessuu dandeessan daawwattoota kiyya dabalataan daawwattoota kiyya seetiingiin kun amma boodallee akka nurratti seef hin taane akkamitti ofirraa cufuu dandeenya ka jedhu viidiyoo qabadheetiin isinii dhufa jechuudha akkaataa googilli keessa waan isin sarchi gootan seef isinitti hin goone jechuudha fakkeenyaaf namni yeroo tokko tokko waan barbaade daawwate keessaa bahuu danda'a dagateefa keessaa bahuu danda'a jechuudha waanuma barbaade waa daawwatu san abbaa daawwatu beeka barnoota adda addaa ta'u akkasumallee nashiidota adda addaa yookaan faarfannaa adda addaa haa ta'u waanuma siyaasallee haa ta'u waan isa barbaachisu googila irraa daawwatee yeroo deemu jechuudha otoo keessaa balleesse baay'ee gaarii kan isa barbaachisu dhiisee kan isa hin barbaachisne osoo balleesse baay'ee gaariidha kanaafuu immoo namoonni tokko tokko dagatee waan deemuuf jechuudha namoota akkasiisaniif akka deebi'ee seef hin goone kiroomiin yookaan googilli keessanii viidiyoo bal'inaan hin qabadde isinii dhufa jechuudha daawwattoota kiyya maaliif kun amma viidiyoon nutti dheerata waan ta'eef jechuudha namoonni illee yeroo viidiyoon dheerate ni mufata waan ta'eef hordoftoonni keenya illee mufachiisuu gatii hin barbaadin viidiyoo itti aanu qabadheetiin isinii dhufa jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha salphumatti bilbila keessan dookumantarii keessan kan hangarraa bilbila keessan irratti walitti qabamee jiru jechuudha informaationa keessan haala kanaan ifirraa balleessuu ni dandeessanii amma boodan bilbila keessan yoo barbaadan abbaa barbaadanitti gurguraa yoo barbaadan abbaa feetan biratti illee dhiistanii deemtan rakkoo tokko hin qabuuf hin sodaattanii jechuudha mataa ol qabatanii deemtanii namoonni fakkeenyaaf bilbila osoo waan kana akkanatti cheekii hin goone akkanuma cal jedhanii namatti gurguran yeroo baay'ee jechuudha
namoonni viidiyoon kiyya na jalaa bahee suuraan kiyya na jalaa bahee yookaan wantoota adda addaa ni haasa'u jechuudha namoonni hedduun bilbila fakkeenyaaf suuraa tana bara akkanatti duraan bilbila abaluu gurgure san waliin akkanatti qabaa ture namoota yoo hedduutu jira jechuudha. Kun rakkoon guddaan bilbila keessan osoo ristooring godhin namatti gurguruudha jechuudha. Namoonni bilbila keessa beekan yeroo isinirraa bitan kallattii maan jechuudha intarneeta irra seenanii waan hanga har'aati asirratti bilbila kanarratti geggeessaa turte guutuu jechuudha gadi baasanii jechuudha. So kanaafuu haala kana yoo sirreeffatan shakkii takka malee bilbila keessanillee abbaa barbaadanitti gurgurachuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyyaa barnoonni irra isiniif qabadee dhufe kana fakkaata jalqabaa kaafnee kan hangamatti waliin ilaalaa turre kan akka isinitti tolu abdii qaba jechuudha. Daawwattoota kiyyaa barnoonni keenya yoo isinitti tole pilis laayik godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumallee bakka isiniif hin galiin koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatina. Namoonni hanga irratti chaanaala Oromaan sabiskiraayib hin godhin immoo sabiskiraayib godhaa barnoota kanaaf wal fakkaatu bal'ina isaa dabalataan argatu yoo barbaaddan sabiskiraayib godhaatii mallattoo notifikashinii irra kaa'aa na hordofaa. Chaanaalli akka ajaa'ibatti guddataa jira. Yeroo gabaabaa keessatti hordoftoota 75,000 ol argatee jira. Baay'ee galatoomaa kun hundinuu maqaa keessaniin yeroo inni 100,000 guute jechuudha badhaasa ajaa'ibaa qopheessaa jira jechuudha. Daawwattoota kiyya hiriyoota keenya waliin ta'uuni kanaafuu namoonni achirratti sappoortii nu godhuu barbaadanillee jechuudha sagantaa bareedaa qopheessaa jira. Sagantaa san guyyaa kam akka ta'u jechuudha ifa isiniif goona jechuudha yeroo gabaabaa keessatti daawwattoota kiyya. Kanaafuu jechuudha sabiskiraayib godhuu hin dagatina. Abbaa nasiiba rabbiin badhaasa nu qopheessu jiru kana irra fide ni fudhattan waan ta'eef sabiskiraayib godhuu hin dagatina. Guyyaa guyyaan koonteektii keenya hordofuu hin dagatina. Iddoo isiniif hin galin kamiyyuu koomentii jalatti yoo naaf barreessitan waan danda'uurraa dandeettii itti qabu kallattiin isiniif deebisa. Yaada dabalataatiif gaafii dabalata namoonni qabdan immoo gara telegiraam chaanaala keenyatiin nu qunnamuu ni dandeessu. Telegiraam chaanaala keenya profaayiluma chaanaala Oromaan jala jira jechuudha. Daawwattoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadee dhufe asumarratti kan goolabamu ta'a. Barnoota itti aanuun amma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.